Isin argitani ani lafa ona keessa karaa baas lafa duwwaa keessas bishaanota nayyaas ani sababa warra ani fuadhee obaasuudhaaf lafa ona keessa bishaan burqisiise lafa duwwaa keessas bishaan waan yaaseef bineensonni caakkaa ulfina naaf hin kennu wangoonni fi guchiiwwan nagalateeffatu saba kana ofii kootiif uummachuun koo akka inni nagalateeffatuuf turedha. Isaayyaas 43:19 qabeen dubbisee isin 14 qabdanii dubbisuu dandeessu. Lafa kanatti nama Waaqayyo raajicha Isaayyaas dubbata. Saba Israa'el bara sabni Israa'el boojuu keessa jirutti sabni Israa'el gaasiya baay'eedha boojuu keessa gangale qabaa keessa gangale boojuu jechuun qabaa yookaan koloneer jedhamu bittaa jala galu jechuun mootummaa isa tokkorraa gara mootummaa biraatti mootummaa mataa isaanii otoo qabanii mootummaan biraa bituu jechuun achi jala seenuun kanaaf Waaqayyo saba kana duukaa kakuu qabaa saba kana duukaa ergaa qabaa saba kana duukaa sagalee qaba. Sababii madaa karaa dabalaatiin sabni kun akka sagalee fi ergaa qabutti guyyaa tokko fayyadamee boqonnaan qabu. Waaqayyo raajota kaasee ergamoota kaasee tiksoota kaasee saba kana
sagalee misraachoo hundumaa dubbata. Sabni garuu isa waaqayyotti muufii inni jireenya isaanii irratti ta'u baay'ee faallaa waan ta'eef amma deebi'anii abdii kutannaa keessa bu'u. Akkuma nuyi bara keenya kana jechuun abdii kutannaa keessa galu. Maaliif waaqayyo kan itti dubbatu kan biraa jireenya isaanii irratti kan argatu kan biraa. So kanaaf meeranni waaqayyo nutti dubbate waaqayyo darbitan nuun jedhee waaqayyo hin ceetadhe waan haaraan godhee nutti dubbateera. Kanaaf amma yoo wanaatti xaafatan jiru waamate tokko jireenya keenya irratti jiru homtuun taane Museedhaan qabee geggeessaa nutti jijjiiramaa ture malee wanti nu ta'e tokko iyyuu hin jiru jedhanii abdii kutannaa keessa jiru. Isaayyaasiin kaaseeraa fi Hisqeelfaatiin kaaseeraa Haagee fa'aa raajota Miikiyaas raajota gurguddoo waaqayyo saba kanaa kaasee haa ta'u malee guyyaa tokko sabni kun fayyadeen bee harka kee wallaa kaas waan sitti hima guyyaa furqixa gidduutti hin boqottasii jedhe waan. Ila keessa walirra kaatee akkas jedha ila ergaan kun ergaa nama shaniiti. Harka keessan akkas wadaate fayyada. Dabala. Jettuu dabala. Sagalee nama kana dhagaa jedha fayyada. Harka keessan achuma miila akka walirra keessatti ol kaas waan sitti hima. Dhugaa waaqayyo sitti hima gooftaan natti hima guyyaa afur qixa gidduutti waan uffisi jechisiisu mana eegala. Harka eegala. Namni tokko ammayyuu yeemanaate uffayyaa jedhu. Uffayyaa jedhan bara jedhan hin arganne sabni kun. Gubiidha yeroo hundumaa boqonnaa takkaan qaban. So kanaaf waaqayyo qabaabsa isinitti meesine kana isa dhumaa irratti raajii Isaayyaas hin kaasu. Raajii Isaayyaas kaasuu qofa otoo hin taane raajiin Isaayyaas raajii toora kaan irraa kan adda isa godhe fagootti ilaalee waa dubbachuu fagootti ilaalee waa arguu beeka waan ta'eef isa Hisqeel faan argine isa Ermiyaas faan argine isa Haagee faan argine Isaayyaas hin argine. Wallaa kaasila ishiin kun ergaa ta'e waa sitti himu isa ollaan keen argine isa riyaan keen argine argita siin jedhe waaqan. Eenyumeen jedhe harkoon kaasa harkala cufuun ergaa kana na arga. Dhugaa isanas na dhaabee sitti hima isa biiroo keessatti riyaan keen argine isatti gaafatamaan keen argine isa ollaan keen argine isa firri keen argine ganama kana guyyaa furqina gidduu si agarsiise. Taakana seera akka keessa kaasaati nan arga jedha. Jedhe dabale nan arga. Nan arga dee dubbataa kan jiru. Ani eewu fakkata humbee qoligaan kun natti deebi'a. Dhugaa waaqayyoon sitti hima guyyaa furan sii qaba nama 12 kun ta'eera. Isa ollaan keen argine arguu jalqabda. Isa raajonni hin argine arguu jalqabda. Isa faarfattoonni hin argine arguu jalqabda. Isa acha namni tokko nan argaa jedha. Mataa keessa sochoosaa nan argaa jedha. Dabale nan argaa jedha. Harka keessan akkatti naa kaasa akkas jedha. Ila isa dheerotuun bitaawuu qaali kun sagalee raajummaa akkas jedha dubbadha. Isa hiriyaan kun argineedha. Isa ollaan kun argine. Isa maatiin kun argine. Isa firri kun argine. Isa raajonni argine. Isa ergamoonni argine. Isa diinonni kun argine. Guyyaa afur keessatti argaadha. Amanteetta. Baay'ata tamma yoonaan argine sun tajaajila. Baay'ata riyaan keen argine si tajaajila. Seebiya namni tokko utaalee ka'ee naan argaa jira. Amani naan argaa jira. Har'a qabee kan ajaaja. Maala dhibbee afur akkas nan jedha. Karaa isaanii kanatti fufsiisu waan haaraa duraa jira. Mul'ata baattanii dhaabachaa warra jirtanii fayyaa qabu. Sagalee baattanii warra dhaabachaa ajaaja. Har'a nan du'a nan salphadhaa nan kufa warra jettanii waaqayyo akkasiin jedhe waan haaraa si agarsiisa. Nura Yesuus geettaa. Yesus, mimpi Yesus berapa? Anakmu, inna. Ada kebanyakan teman arkol kas. Warna ke? Udah sana di biasa sampai setima. Nama kita nama waktu tak. Dufanya sendiri nak bertani juga apa? Kalau kurang tu kombe kutu kuan dengan menu sudah tidak ada. Saya warna rajon di kali ini begini argu jalan. Asyik aja. Waktu pas apa sunduran tuan. Argu sana wargu fadila. Jadi dabali wargu fadil. Ina manta. Kumala maaftu asari warni nargine kuda hon nargine kuda shani nargine ugan settima kumala maaftu aja lama afati inargita. Amen ke inargita. Nabi ko nargita. Warna padang kan. Asines kara hunduma
dhugaas ji'a lama asitti dhugaasatti mana kee keessatti waan hin argine argite harka kee keessatti waan hin argine argite keessi kee keessatti waan hin argine argite dubbiin ati dubbattullee waan haaraa ta'a. Masan jira jiru nana dhugaa daani ergaan kun kan kootee daani darbaa tokko sinitti mu harka sunaakaa nama hundumaa miti qabdanii qabadde tan karaa dagaraan kan sinan kaamu namooti jaas keessa jirtu waaqayyo harka kee gasheera isaanuma harka kee gasheera akka nama waa qabatu harka koo galeedha jedhe nama harka koo galeedha ani guyyaa isaan beeku garuu namooti jaan kun akka nama mucaasitti baatu suur jedhutti galataa fuula waaqayyoo dhaabataniitu fidaniiruuf eebba fidaniiruuf dhugaa baatii fidaniiruuf sirratti ta'eera. Sahabatnya wagari betul bayar. Sebab matu amat malah Allah adalah wajib sabarkan, wajib sabar waran jia torba, miti guya torba, miti saati torba, miti sahabatnya sabar gede kesejuk. Ya. Asalkan wajib tema. Mati apa deh, biar apa deh gede kesejuk lah. Sekali ini seratus futena. Yesus futena namanya. Isaias kana dikutata nurume kanke gadda keessa kan jiru kufaatii keessa kan salphina hadhaa keessa kan jiru saba akkasitti waare nama sin bukeeru qabaati waare kun jala qabaadhaan dabal ani waan sinitti alkan hundumaa yellarran kasi darbatee boolla sin buusee ijatti qofa kan argitan ergaan sinii qaba inni kun hin jijjiirama arraan booda waan haaraa argitu. Isaan naannoo Isaayyaas fa'aa waan baay'ee jira warri ilaalan raajota baay'ee jira hojjettoota baay'ee jira tajaajiltoota baay'ee jira garuu kan isaan ilaalan miti Isaayyaas kana kan isaan argan jiru Isaayyaas isaan kun argan waa biraa waan tokko isinitti hima saba amma sanaa keessa namoonni jiru baastoroonni jiru raajonni jiru lallaboonni jiru barsiisonni jiru geggeessitoonni keessummeessitoonni faarfattoonni jiru garuu akka Isaayyaasitti waan haaraa samiiba namaadha argee gara sabaatti kan fide jiru isaan kan raajota ta'anii jiranii boru duunaan isaan kan faarfattoota ta'anii jiran bakka diigamuuf isaan kan geggeessitoota ta'anii sabni Israa'el kun lakki bakka kana booda furmaatan qabu qabu ergaan qabu waaqayyo akkasumaan dubbachaa ture inni waaqa dubbatan jiru waggaa meeqa lakkaa iraan na ofitti deebine beektu jiru beerri waaqayyo dubbatan jiru kana booda waaqayyo hin jiru guyyaan itti sinjattan jiru akkuma kana sabni Israa'elis waaqa guyyaan hin jiru isaanitti jedhan guyyaa baay'eetu waaqayyo itti dubbata dhibba torbaan waggaa dhibba torbatti hin qabamu dhibba furii soddomaan hin qabamu torbaatamaan hin qabamu afurtamaan hin qabamu kana hundumaa keessaa kan abdii kutatu baay'ee kan immoo sagalee misraachoo keessa jiru baay'ee walumaan garuu deemu walkaas waan sitti abet waan akkasii jedhe lakki ergaa kana sun waan akkasii jedhe si fakkaatee si duukaa deemaa kan ture diina kee ta'ee otoo jiru fira kee kan ta'e har'a qabee si biraa nambiseera namni tokko na biraa hafaa jedhu jedhi na biraa hafeera jedhu na biraa hafeera ta'u utaani kadhitti na biraa hafeera jedhu na biraa hafeera jedhu si fakkaatee deemaa kan ture si qixxaate dhugaa sana dhibee sana dhaabee sitti maa si faanatti fufuu danda'u har'a qabee si biraa hafeera noora yoo so baay'ate Israa'eelota duukaa deemaa ture garuu Israa'el miti ndauma akka jedheera Yesuus Israa'el hundumtu Israa'el qulqulluu Israa'el dhugaa miti argitanii toota so kana baay'ee isaanii kan abdii kutachiisu baay'ee jiru mogolee kan buusus baay'ee jiru akkana baay'ee yaadutti raajonni baay'ee yoo jiraatan maqaan Isaayyaas raajii guddaa kana hoos keessatti ka'eeyyuu warri raajonni baay'ee jiru maqaan isaanii kan hin kaane iddoo Isaayyaas kana keessatti garuu hiriyaa warra abdii nama buusan hin taane Isaayyaas kanaaf fagoo samiiba namaa arge kanaaf arraba dhaabatee isa waggaa dhibba torba fuulduratti ta'uu arge otoo warra hiriyaa abdii kutachiisan abdii buusan argeera ta'e hinduuna jedhee dubbata waaqayyoon jiru hinduuna nama sincira jiru qabaatee akkasitti hin jedha akkasitti jedha hima hiriyaan atitti siqtuu jedhaani kan abdii kee buusu tonta kan abdii sittooru siifaa ta'uu jedhaani isa kan ammoo jedhaani adda baafadhu jedhaani
Iwayyo. Amma tokko warra gidan ollaa isaa ta'u warra buna wajjin dhugdan isaa ta'u bakka jireenyi baay'ee waddadeera. Xaafiin kiiloon amma dhibbama kanaa ta'eera. Bakka jiraachuun hin danda'amu atiisittuma deemtee jiraachuun hin danda'amu garuu jiraachaa hin jiraatan. Otoo jettee akkasumaan gaasa harreen kun hin dubban dhugaa sittin hiriyaa kan duukatti si deebisu otoo hin taane akka Isaayyaas irraa addate baasee samii kan si agarsiisu siif haa ta'u. Kanaaf zayitiin kuma tokko ta'eera akkamitti jiraanna hedduu zayitiin kuma tokko ta'e amma jaame waggaan ta'u hin ta'a garuu ishuma kaasee odees abdii kutannaa gad deebise. Injijjiiramu waaqayyo hojii argattanaan jedhee warri hojii hin jiru bakka naman ta'u no Isaayyaas akkuma isinitti warreen akkasii saba sana keessa jiru warra abdii nama kutachiisan baay'ee jiru. Nda'uu margitanitti yoo ta'e hogguu Museen biraa godhuddoo tokkotti bahuu keessa jirtanii olaantan Museen hin jiru nama nu geggeessu hin qabnu waan ta'e jedhanii naasaa warqeerraa jibboota baay'ee tolfatan waaqa tolfatan argitaniitti. Kan akkas goosise immoo saba sana beektu isaan faana kan jiru. Kan abdii kutachiisu jechuudha. Arras tajaajilaas haa ta'u tajaajilamaa hiriyaas haa ta'u iddoo barbaade yoo ta'e abbaa ta'e yoo ta'e kan abdii gadi si buusu otoo hin taane kan abdii keessatti guutu siif haa ta'u. Yoo rakkina irratti rakkina hin dhuutaa hin badda yoo siin jedhe riba dabdee numa ciisaa olii gadi wanti ta'a bulta malee hin raftu garuu abdii yoo si tole cufaa ta'e otoo hin jiru wiccee hin darbita kan siin jedhu yoo ta'e abdiin keessatti guuta. Kana amma namni tokko hiriyaa isaa ta'u amantii isaa keessatti ajjeesa abdii isaa keessatti ajjeesa. Namni hiriyaa fiidee bakka jijjiiramtoodha. Gaafa waan ta'e kun siin ta'uudha. Hiriyaa ofiifis akkasuma ta'ee dhaabata innis akkasuma akka ta'u barbaadu. Gaarii abdii nama baay'ee keessaa kan ajjeese hiriyaan. Soo Isaayyaas duukaa raajota hedduu jira garuu isaanitti fidan warra akka inni dadhabu warra akka inni dhaabatu godhan Isaayyaas bukkee jiru. No Isaayyaas garuu isaan hin nagaweedha. Harka keessan akkas godha hin nagaweedha. Jedhi dabal hin nagaweedha. Dabal hin nagaweedha. Harka naa kaas waa tokkoon sitti hima. Amantitti guutameeti ani jedhe. Jedhi dabal ani nama guddaadha jedhe. Jijjiirameedha jedhe. Oduma hin qabaatiin qaba yoo jette seexanni kan inni hin jaalanne keessaa kan inni baqatu isas qaqqabni hafuura digimtii iddoo sanaa lafa dha'e jennu qofa miti seexan dhugaan isanitti maciriino. Yookaan mana keessatti jilbeeffatanii maqaa Yesuusi deebinarraa mana koo jireenya koo gadhi seexan qofa miti. Seexanni kan inni jibbu yookaan kan inni sodaatu ani waaqayyo na duukaa jira hundumaa qaba wanta qabe tokko hin jiru gaafetta sidhiisee baqatu. Sini sedem, garsatu qofa himachuu qofaatiin hafuura maali jedhan no isa kana lammata immoo gaafa isin otumaan qabaatiin isuma keessaa qabdan fuutanii mana waaqayyootti laattan seetan hin danda'u. No ishiinoo qabdi kennaa jirti no innoo qaba kennaa jiraadha malee duwwaa keessatti hafeeraa isa kana kennitee isin hin jiru isuma qabdu gaafa tilaattu hin danda'u seetan hin baqata kiiloomeetira hedduu olkaas waan sitti hima ji'atti seenu kana kiiloomeetira hedduu akkasitti deebinetti seetan si baqateera. Inni keessa abakatu. Yesus eta. Sirriitti walitti rukutaa galate. Kanaaf Isaayyaas akkasii dubbate. Ani akkasii nama dubbataa jirtan miti. Isinitti meera raajonni mandara keessa deeman hinduutu dhaliiruun hin barreeffamne malee. Hindumtu sawaaqoo isinitti dubbate jiru bara sanas waan ta'e sawaaqoo isinitti dubbate kana narigitu kan jedhan hin jira. Narigitanii. Kanaaf dabare Yesuus akkasii Luqaas keessa furan ta'uu dubbifta mana keessa faatina isaan akkasii labina ulfina qaban bara Isaayyaas faasirudha kan isa tokkotti dhaqanii kan himan raayisa ishee tokkotti dhaqanii kan himan bara Isaayyaas waggaa tokko fuulduratti argu warri abdii kutachiisaa raajota baay'ee jiru raajotun raajota miti waan ta'e jiru Isaayyaas garuu isaan hin dhageenye kan Isaayyaas akka ollaa kaasa. Ila waatu dhufe nama baay'eetu waan akkasii jedhu inni kan keetii addadha waan addaana mana keessee laala kanaaf hundumtu kan itti himan Isaayyaas irraa adda waan baay'ee kan jarreen itti himan jiru Isaayyaas garuu kan jarreen sanaan ni kan ta'e kan jarreen sanaan kan Isaayyaas nama waaqayyoo ta'e
Yesus gooftaa. Ameen. Inni waaqayyo desiifaata. Ameen. Inni desiifaata. Ameen. Kanaaf abdii kan buusa raajoti baay'ee turaniiru Isaayyaas hin nageenya sabni garuu waan baay'ee dhagaa ture. Elsaayinis argatanii to'annaa beellippe mandara sana mootichi waan jedhe Elsaayi waan jedhe kan mootichaa moo kan Elsaayi ta'e kan Elsaayitu ta'e waan sittem inni jedhe siin jedha inni diinni siin jedhe sirratti hin ta'u isa samii siin jedhe waggaa 700 boodatti garuu fayyisaan isinii dhalate yoo boqonnaa lama irratti yoo laaltan argitu inni maali boqonnaa lama yoo dubbifta mootii nagaa boqonnaa sagalfa memmeena dubbis boqonnaa sagal lakkoofsa lama qabi Isaayyaas raajichi hin argitu waan Isaayyaas dubbate baay'ee sagalee ajaa'iba baay'ee sagalee dinqii la eeshe kasida sabni dukkana keessa jiraatu ela ko ene sabni maal keessa jiraatu dukkana keessa memmeena jira saba maal keessa jiraatu dukkana keessa maal jiraatu beektu inni waaqayyo deemtaanee fi abdii kutannaa keessa namni abdii kutate immoo dukkana keessa jira ilaala sabni sun hundumtuu dukkana keessa jiru eechi ifa guddaa isaa hin arga sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaa hin arga warra gaaddiddu du'aa jala jiraniifis ila dhageeffadha warra gaaddiddu du'aa jala jiraniifis inni hin ba'a akkuma nama sinitti raajonni biraa hinduutu jedhanitti malee hibbaddu jedhanitti malee isa waa ganaa Yesuus galatu hin argitu kan jedhu qaban isaa echi ati saba baay'iftee mul'achuu isaanis guddifteetta isaan akka nama midhaan makarutti sinumatti hin gammadu akka warra boojuu hirmaatuttis sagalee gammachuun dhageessisu bara warra midiyaanitti akkuma goote ammas wanjoo ulfaataadhaaf lolosoo isaa gatiittii isaan irraa hin caccabsita ulee warra isaan dhoksanis in ulleessita kopheen warri loltuu yeroo lolatti ittiin lafa dhidhiitan hundinuu qoloon dhiigaa keessa gangalfame hundinuus ibiddaaf hin ta'a ibiddis isaan hin fixa mucaan nuuf dhalateera amma inna Isaayyaas akkas jedhu Yesuus hin dhalanne gana maal amma nu dhalateera qollaa kaas waan settima milkaa'uu barbaadda ameen jedhe milkaa'uu barbaadda ani ganaa milkoofsa siin jedhu milkaa'insi si argateera ameen maal jedha raajii jechuun akkasi amma ganaa akkas ta'a wanti tokko haa ta'u amma naa kana yeroo baay'ee yaa waaqayyo kana waan gooteef si agaratu jedha malee kana godhee beekadda Isaayyaas mootichi yookaan mucaan sun Yesuus hin dhalanne garuu ganaa dhalachuuf jira maal jedhee dubbata mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera ilaala ilmis immoo nuuf kennameera garuu hin dhalannes hin kennamnes harka dhaakaas ilama warra amantiin afaan jiru dubbata waan settima amma yoona tomtu harka kee kan hin galle harraa qabee ichi kafinciidhaan harka kee waatu gala harka kee keessa waatu bu'a namni tokko harka isaa kaafatee ani milkaa'eera haa jedhu ani milkaa'eera jedhu isaan kaan isa amma amantii wal caalaa bitanii baadhaan saphaaree qabu baay'ee warra fageenya qabu inni tokko ji'a akkasiitti dhalataa inni tokko waggaa akkasii inni tokko immoo nuu dhalataa Isaayyaas immoo nuu dhalateera isaan ammoo darbe ilmi nuu kennameera ani waan dubbadhu ija diina kee duratti hibbadanii olii gadi kaataa kan jirurratti wanti jireenya kee mul'ata kee bara kee miidhagsu mana kee haseera harka kee keessa haaboo ila baasaadha maqaan Yesuus hin dachaa dhibba fudhadheera jedha fudhadheera akka kabante sirratti haa ta'u ina waa tokkoon sirratti kun sagalee raajii jaaladha ofii isaatii macaafni kun macaafa raajiitii sinirratti ta'a soo kanaaf Isaayyaas ilaala mucaan nuuf dhalateera ilmi immoo nuuf kennameera garuu dhalannes hin kennamnes yeroo sana argame isaanii walitti Isaayyaas fagoo argaatu isaanii walitti Isaayyaas ganaa sanni Maariyaam ulfooftee garatti baattee deessee guddatee assaddadamee yookaan ari'atamni baay'ee jira mootichi Heroodiyoos akkisa jeesu boqonnaa lama haa ta'u soorata karaa dagaraatiin isaanii Isaayyaas hin dhuman garuu lolli jira mucicha keessa eebba jira mucicha keessa jireenya jira mucicha keessa ulfina jira kanaaf lola qaba lakas arraa qabeemo tu inni si keessa jiru
Karaatiin beeknee kaamamee kan jiru hin dhalataa biyyaaf eebbata. Ameen. Hin dhalataa biyyaaf eebbata. Harka keessa ol kaasa hin dhalataa jedha. Dabal hin dhalataa jedha. Iski kaasame harka keessa kan godhaati inni na keessa jiru jedhaan. Inni na keessa jiru. Barana. Hin danda'u. Hin dhalataa. Hin dhalataa. Eewu kana mana dubbate. Faarfannaa waggaa shanii dura Waaqayyo sitti dubbate siif haa dhalatu. Mootummaa Waaqayyo sitti be siif haa dhalatu. Eebbi Waaqayyo sitti be siif haa dhalatu. Nama si bukkee jiru qabaati ani yeroo taanutti jedhaani. Harka duwwaan dhufu jedhaani. Dabal. Jedhi. Isa Waaqayyo manatti nu fidee dhufaa jedhaani. Gaabsa naa jedhaani. So walitti qaba. Kanaaf Isaayyaas akkasittiin jedha. Mucaan nu dhalatee ilmi nuu kennameera. Isaan abdii kutannaa keessa jiru. Isarraa darbee boqonnaa 43 14 qabdanii dubbifta waan baay'ee dubbatu. Waa 16 Waaqayyo 16 maayee 43 baay'ee Waaqayyo inni galaana keessa karaa baase. Ilaala karaan itti cufamee jira. Waaqayyo inni galaana keessa karaa baase. Waaqayyo inni galaana keessa karaa baase. Inni bishaan humna qabeeyyii keessatti daandii tolche. Inni bishaan humna qabeeyyii keessatti qoyne waa sirriitti galaana keessa karaan hin baa. Maayetta lakki biyya keessa hin jira kanaaf callis hin baa. Hin baa. Ishi bishaan humna qabeeyyii keessa daandiin hin tolfama. Bishaanuma keessatti daandii tolchina asfaaltiin akka reejii buusnee jedhee bishaaniin inni asfaaltii hojjechuu beeku inni kooriyaan biyya alaatti dhufee asfaaltiin Finfinnee keessa hojjetu nan hojjedhaa yoo ta'e galaana keessatti hin ta'a. Hojjetamuu danda'a. Maal jettan? Akkatti dubbadha. Hin danda'ama? Hin danda'ama. Ishii na deebinu asittoo maal jedha? Inni konkolaataa fi Inni deebisamma lala. Waaqayyo inni galaana keessa. Waaqayyo inni galaana keessa. Karaa baase. Karaa baase. Inni bishaan humna qabeeyyii. Inni bishaan humna qabeeyyii. Keessatti daandii tolche. Bishaan humna qabeeyyii ganna bishaan guddaan naa guutu neermi warra argitanii beekta. Laga dhattanii gaafa bishaan achi keessa dhaabaddeetan ishee amma karaan tolchaa daandiin tolchaa wettanii danda'ama? Ishee. Inni konkolaataa fi fardeen diinaa gadi yaasise. Fardeen diinaa gadi yaasise. Loltuu fi mi'a lolaachitti baasise sun. Mi'a lolaachitti hiikkachise yookaan baasise sun. Jara immoo achi otoo hin ka'in akka dhuman akka fo'aa ibsaas jireenyi isaanii akka dhaaman hin godhe. Akka dhaaman. Wallaa kaasisa kana siimee fixa. Waan akkasiin jenna tokko waan gurguddaatu ta'a. Ira inni si ari'achaa jiru si biraa fa'aa galaanichaan akka nyaatamu godhe. Lala. Memmee waan haaraa jedhame. Waan haaraa. Attis nagar naaf qallan nagar jedhama. Kanaaf itandeedha Isaayyaas akka jedhe waan haaraatu sinii ta'a. Memmee 18 moomaa'e. Kanaafis Waaqayyo isa durii yaadatina. Waan darbettis yaada keessan hin dhidhina. Kunoo ani wanta haaraa nan godha. Inni ammayyuu as ba'utti jira. Isin hin argitanii. Wanta darbetti yaada keessan hin dhidhina. Seeqanni amma nama tokko isa waggaa 3 dhiphisaa jira. Isin galaana isa waggaa 2 dhiphisaa jira. Waaqayyo uffata akka taraara yoo ta'e isuma kaleessa isuma ragaa isaatii ganama yaadatu siibise. Sirrii moo sirrii miti? Maal jetta? Ilaala seeqanni isa waggaa 10 nama baay'ee mataa ture. Maatiin kee akkasi gochaa ture. Atis akkasi gochaa ture. Otoo gooftaan beeke. Yaadatee Waaqayyo naa dhiisee jedhee akka galateeffatu nama baay'een goone seeqan. Maal godhee? Akkanittiin suuquu qabee Roomee 8 irratti bakka Kiristoos Yesuus laalluut kunneen labbaachuun jedha. Amma warra Kiristoos Yesuus tamanatti firdiin faradamu tokkollee hin jiru jedha wangeela. Garuu nama baay'eetti faradee ofumaan ofitti faradee yaadachiisee seeqanni waqqasaa himachaa keessa jira. Jireenyi nama baay'ee manni nama baay'ee tajaajilli nama baay'ee himannaa baay'ee keessa jira. Soo kanaaf raajichi akkana ittiin jedheetti dubbata. Kanaafis
وأنت دربت يا هذا كيسن الدينا إني دربين إني خير أنا في الدوبرات تسي يسوع أكذب أولوس أكذب أما وأنت على تأيه إني موفا دربين جري ربط لا لا ولكن سو كنا أكذب راجس إيسا سبسنا إيسا نبنا في أبارك كنا كيسة جرا يا راجر وأنت دربت يا هذا كيسن الدينا إني خير إني دربين أنا ما وأنا أرانغو جودك إني ما أسباب ملة شوت تجرا إيشين نرجتاني وعندهم إكو لا إسانة تنرجع إسانة تجانا سايا لبته يا دا يوم تاي كنا يا دا إسايا سكرو مچان نقدر تاني بنو كنا ميرا كنجر أملا لاجر أرجتنا ما ونشا إسان كنا كيرو سايا ساملا لاجر أرجس ناقاس وانسيتما بلا بايه ولا تدبيت منواك أيون أكتر أرجع واسيتمو ورسيتنا تانرات سأشتغل لبرا سدكنت وان أبتما أكترك تجفونك يا بنا تجفونك يا بنا يا لا نفتح كنا نبدأ وان تارا غافتو ما أنتوا غافو وان تارا تو ما أنت كل جابت ما خرا بقولن دنيا كيسا واقعيو خرا سيباش أنا سنتنا تلو كواتي وانا على كائناني وان تارا غافتو ويناني خرا نجرو التكيس واقعيو خراسي باسايان عندنا واقعي أنا ندبت دامك يسوع تران كسي بابنا لا يستني ورني بتاني فرقان سنيدا وانا أراد سنيدا خرا نجري كيسا واقعيو خراسي نيتوش كيسا نكسر خرا نجري كيسا إذا تربية نكيسا